mana keessatti buna irratti illee Oromoon wanni garaasaa keessa jiru qeesaa keessaa nu buqqisuudha. Kanaaf akka Oromoon tokko hin taane akka inni yaada kanayyuu yoo jittiin illee akka inni waan kana gadi baaseen dubbanne jechuu irratti hojjetamaa ture. Erga uummanni kiyya dhumuun oolle, erga qeensaa onuun oolle, erga boo'ichiin oolle akka nuti jara buqqisuudhaaf deemnu keessoo bicheetta saboo osoo hin taane dubbannee agarsiisuu danda'uudha qabna. Dubbanneedhuma anamma mataa kootti wanni garaa koo keessa jiru kanuma. Wannan garaa keessatti qabadhee dhukkubsadhuuf hin jiru. Carraa argadheetti fayyadamee ana maaraqee koo keessaa nan baasa. Kanammoo sitti mee si amansiisuu hin danda'u taanaan jaratti meen akka jarri si fixan godha. Wama lamaaf beekadhu. Wama lamaaf. Ituu nuti baasneen dubbatiin Oromoon qeesaarraa nu buqqisa jedhaniitiyyi qe'ee keenya keessatti waraana ijaarratanii wal ijaaranii Oromoo fixaa jiru. Amma yawwanaatti kan gubataa jiru, kan du'aa jiru Oromoo gara baaraqii Sumaaleedhaan Oromootu dhumaa jira. Giddugala raqii Amaaraadhaan dhumaa jira. Lixa raqii jaraan dhumaa jira. Uummanni biyya sana keessa jiru Guraageen nagaa, Silxeen nagaa, inni gadata akka barbaadetti. Kan Baataan nagaa, innumti Oromoon guddifateeyyuu nagaa. Hey, maal sodaadhaa afaan dubbachuu dhiisa. Afaaniin hin beeku malee bari miidiyaa jara irratti ba'een iyyi bakka faranjoonni dhaggeeffattee hiikattee yoo fixuu ta'e Oromoo bakka tokkotti fixee haarana galfachiiftutti yookaan immoo Oromoon ka'ee falmatutti bakka silaa faranjiin dhageessu irratti hin dubbadha. Amaara qofa dhiisi. Carraa afaaniin hin qabu malee. Sababni isaa onneen qaba malee, ofitti amanamummaan qaba malee carraa afaaniin qabu. Afaan hin beeku Oromoo. Dabalataan kan inni ittiin nyaadhee bulaa jiru Arabiidha malee silaan akka nama biraa carraa argadhe. Oromoo yookaan kaatee falmattee wal taatee qeesii irratti abbaa taata. Amaara balleessite. Yookaan immoo waan garaasii keessa jiru gadi baaseen haadhumtu lafa sana namni biraa dhaalu. Akka kanatti waggaa waggaadhaan boo'urra. Akka kanatti waggaa waggaadhaan nuti taphatamurra. Akka fiilmii nu ajjeesanii nu daawwatanii deebisanii Oromootu nu ajjeese iyyuu jedhaa jiru bara. Walloo keessatti faannoon uummata Oromoo rashantee Oromootu nu rashanee jedhatanii iyyata galfatan. Kanaafuu ilaalu wanni na keessa jiru yaa Amaara. Yooti seera koon kabajin, yooti alaabaa koo jalan bulin, yoo akka Oromoon jedhetti qe'ee Oromoo keessa hin jiraatin wanni si eeggatu du'a ituun du'in baqadhuu. Jaldeessaan tokko beeka Amaaraan. Ituu Oromoon sodaa dhiisee afaanuma tokkoon akka nama dubbadhe kana dubbate jaldeessa sagaleedhaan boqqolloo kee keessaa ariita. Uleedhaan osoo hin taane sagaleen hoo jettee ni deema. Amaarris sagaleedhaan deema jara keenya akkasii sodaataa jirtanoo miti. Akka jallataan keenyaa fi jagni keenya bitamee akka nuti wal finne goone miti. Amaarri qe'ee keenya keessaa baanaan immoo Shimallis ni qajeela, Biraanuu Juulaas ni qajeela. Qondaalonni bilchiginnaa keessa jiru Oromoo fixaa jiru hundi isaa Oromoodhaaf hojjetaa jechuudha. Har'a abbootii qabeenyaa Amaaraatuyyuu akkati Oromoo komattuudhaaf jara sana bitanii yookaan sodaachisaniitiyyi wal lufichisiisaa jiran. Kana hambisuudhaaf dursa murtoon Oromoon fudhachuu qabu Amaara qe'ee isaa keessaa buqqisu. Intaloon afaan Amaariffaan beeku seeteetiyyi afaan kiyya gara biraatti hiitteetti yeroo sanatti rakkoo shabakaatiifan irraa bu'ee yeroo biraasitti deebi'uun kiyya ni mala. Na dubbisaa jirti. Ani wannan jedhe Amaarris, Silxeenis, Guraageenis kan Baataan Walaayitaan qe'ee Oromoo keessatti akka barbaadetti jiraata. Garuu Oromoon carraa Itoophiyummaadhaan Maqalee jiraachuu, Baardaarii fi Gondor jiraachuu hin qabu. Kanaaf qe'ee keenya keessatti immoo isin jiraachuu irra dabarfattanii akka nuti jiraanne gootan isan jedhe sanayyi Oromoon saboota kana hunda isaa buqqifna waan jedhutti hiikatte sanammoo bira jirra akkaataatti dubbanne ni hinnaa fi ilmaan anniyyaa, ilmaan afranqalloo, ilmaan maarree, ilmaan umbannaa jedhan isaati warri ba'aa guutummaan guutuutti ilmaan Oromoo of qopheessa lafa keessan of hirkatti galfadha. Sumaaleen olaantummaa keessan jalatti dhuftee jiraattu. Affaariinis olaantummaa keessan jalatti dhuftee jiraattu. Alaabaa isin jaallattan kabajjan isinii kabajje. Heeraaf seera keessan isinii kabajjee jiraattu. Jimaa isaa kaaffattu. Suuqii sabanattu. Lafa saqotattu. Hin jiraatinii miti. Garuu olaantummaa Oromoo baatiin haa ta'u. Olaantummaa keessaniin haa ta'u. Adareenis olaantummaa Oromootiin haa bultu. Lafti adareen irratti mootummaa naannoo hundeeffatte lafa Oromoo baati. Malee Turkiidhaa marmarattee fudhattee hin dhumne.
wal dura dhaabbachuu dhiisaa sodaa dhiisa. Inni biraa ammas akka nama jedhe sana malee hayyuu feetan fida. Hayyuu Oromoon irra qabdu gama waraanaatiin marroodha. Gama gara sooshaal miidiyaatiin Profeesar Mahammad Hassanii ol hayyuu biraa hin jiru. Kan of amansiisa. Hayyuu Profeesar Mahammad Hassan waan kana ala wanni Oromoon fudhattee galma ga'uu dandeessu ni jirtii jedhaa gaafadha. Bifa dhossaatiin hin sodaatu waan ta'e hin jiruu jechuudha. Oromoon Amaara qeesaa keessaa gugse qabeenya sii warase ajjeesee buqqisee baasuu qaba. Baasuu qaba. Addunyaan nu gaafattu hin jirtu. Irra deebi'ee isin mirkaneessa. Faranjiin maa kana goote jettu yoo kan jiraattu taate eessa jirti gaafa Oromoon 100,000 ajjeefamu faranjiin? Eessa jirti Israa'eliin gaafa Oromoon ajjeefamu Oromoon Amaara ajjeese jettee dhufte nu gaafattu? Maalimmoo nurkaa qabdi? Nu ergiftee moo nu liqeessitee moo nu nyaachiftee nurkaa qabdi? Hin sodaatinaa jechuudha. Amaara ajjeesuu irratti walii galuu qabnaa jechuudha. Yoommoo lubbuun baafnuu jettan saanxaa kee fudhuu ba'ii jedhaani. Kabajan beekan jarre. Safuun beekan jarre. Waa hundinuu keenyaa malee keessani galatoomaa wanni jarre jedhan jiru. Kanaaf garaa nyaattee godhachuun yookaas immoo yoo akka dubbiin ta'e mee akkaan jee shari'aan ajjeesaa itti lubbuu namaa akka kan irratti ajjeesetti moo kam akka kitaaba sila dogor fumarra keessa moo shari'aa tanaa akkam sila quraana keessatti rabbi subhaanahu wa ta'ala a'uudhu billaahi minash shayxaanir rajiim faman ihtadaa alaykum fahtaduu alayhi bimithli ma ihtadaa alaykum kun jecha rabbiiti. Nama daangaa isinitti darbe faman ihtadaa alaykum nama daangaa isinitti darbe daangaa itti darba bimithli ma ihtadaa alaykum fakkaattii waan inni ittiin isinitti daangaa darbee sanaan itti darbaa jedhe. Amaarri daangaa kanaa ol dabarteeyyuu jechuudha. Amaara gaafa ajjeeftu qur'aana qabatteeti. Islaama miti, islaamummaa hordoftu miti. Tole, anis islaamummaan hordofa. Islaamummaan hordofa. Hordofuu jechuun maqaayyuu miti. Nin salaata, nin soommana, amman dandeetti akka rabbiin fattaqullaaha mastata'atum. Haga dandeessa itti sodaadhaa jedhe, haga dandeetti rabbiin sodaataan dubbadha, rabbiin sodaataan jiraadha. Amaara ajjeesuu qur'aanan nu ajaja. Akka ajaa'ibaatti. Akka ajaa'ibaatti. Daangaa nutti darban. Fidhadhee qoy. Akka biraatti ni hiikkatina. Amaara ajjeesuu dubbiin ta'e tokko tokko naa qabe abumaa irrachi naa qabe Amaaran jenne maati wanni labsaa jirtu Soomaalee adaree warra amantiin sin takkaa kanaas duguugaa jechaa jirta amma wanni labsaa jirtu otuma duwwaa labsaa jirta dinin dandeenya malee akka keetitti nama ollaa kee rasuulli sallallahu alaihi wasallam gaafa hojii jiru hojii badhaasa meetira takka abbaa mudaa durii isaa gaafa maruu isaa gaafa gisee mina asoo jiru cara jalatti asoo jirame akka ati asoo jirtutti nama akka taa'achaa jirta dhiiga nama buusaa. Abbaa mudaa dunoo baan kontoraata amata qabayyee mana kana sabataan akkanaan jirtu. Mirga qabu kiyyaa wallahi masri sanitti sin dhufa kiyyaa ija takkatti haftisaa isa keessaa baga dalji gurbaa waa qaba. Abbaa mudaa qorra jira bara yoo wal dubbisne jeeti abbaa mudaa meetira takka deekuma takka naa kannime. Mee naa boorsa isaa irraa bu'aa deeka takka naa kannaa way gaafiin qabu danda'u gaafa. Itti fufi gaafii miti bara. Wanti kun ayyaa itti fufi. Bada akka jechuun jiru haasnoo faama isa yaada isaa irraa dhaabbatee dubbachuu jedhani. Somaales buqqaasaa jee adeeres buqqaasaa jee warri bahaa kun jila keessaa warri bahaa kun kan namni waliin ganna qabee waliin jiraachuu jira kana buqqaasaa jee namni buqqaasaa jechuun Rasuulli sallallahu alaihi wasallam gaafa waliin nama hojii duulan san sahaabaa wajjin kiristaana amantuma jaamaa malee amantii isaatiin gataa jee takka buqqaasaa ariyaa jee rakkoottuma irra. Laalammaa har'a ganama mana ta'e wayii turre mana Abu Su'ud jedhamu dhalataa Jimmaati. Engaddaa Ato Muktaar Kadir keenya beekamtii kennee fi badhaasa wayii kennee achitti naaf feeranii achitti immoo qaama majlisaa keessaa waamanii wajjin haasaa turre amma reef jechuudha. Achi baanee dhufne dhimma kana amantiidhaan wal qabsiifnee haasa'utti jira. Wanni tokko wanni isinii galuu qabu hadiisa ergamaa rabbii qabadheen deeman. Ergamaa rabbii salawaatu rabbii wasalaamuhu alayhi gaafa waan nu dhaamanu sadarkaa jihaadaatii fi gosoowwan jihaadaa nu dhaamanu kiristaana yookaas islaama yahudaa fi nasaaraa osoo hin ta'in gosa jihaadaa nu himan. Sadarkaa jihaadaa himanii gosoowwan jihaadaa himan. Gosoowwan jihaadaa sana keessaa ati Sumaalee dhuftee qeekee irratti mana ijaarratti haleeluu hin eeyyamamaa jechuudha. Gosichi jihaadaa sun maal inni? Man qutila duuna maalihi fahuwa shahidun.
Maniin suni kiristaanatti hin xiyyeeffatamne, munaafiqatti hin xiyyeeffatamne, nama fedhe haa ta'u, nama qabeenya kee dhufee sirraa fudhachuudhaaf sitti dhufe ajjeesi. Yoo ajjeesuuf utuutti deemtu duute ati gosoowwan jihaadaa keessaa tokko qabattee jirta ergamaa rabbiitu jedha. Nabi Muhammad Saadiqul Masduuq dhuga dubbataa dhugeeffamaadha. Sumaaleen amantaa Islaamaa qabdi, waan amantaa Islaamaa qabduuf qe'ee Oromoo saamuun eeyyamamaadha kan jedhu yoo kan jiraatu ta'e dogoggortaniittu isa lammataa. Ati hadiisa nu fassaru jirta quraana rabbiiti sila. Namni qoda kana jetun quraana moo hadiisa? Inni kun hadiisa. Hadiisa ergamaa rabbiiti. Namni dhiiga nama buuse jannataa Husseenu kajee maal kitaaba maami akkas jeo. Wanni hundinuu ulaadha qaba. Abu Mahir meeta hadiisaatiif quraana kanatti deebinaati. Tuji osme amantaatti deebinaati. Amantaatti deebinamee dhaabbadhu dubbiin bakka amantaatti miti mee ilaali. Abu Mahir wanni ati hojjette michiyoo sanii hojjaan sagalee keessan kaleessa dhaga'ee yeroon dhaga'u baay'een gadde kana Oromoo tokkotti maaliifii fi michiyoon akka malee siyaasaa sitti taphatte siyaasaa addunyaarra hin jirre sitti taphatte silaa ati namni waa jiru tokko ofirraa eeggata miidiyaa gubbaarra hogguu taa'u miidiyaa gubbaarra teessee maqaa uummata Oromoo kana xiqqeessite dhugaa sitti muudhaaf addunyaa biratti uummata Oromoo bineensa fakkeessite maaliifii fi addunyaan akkamiin ilaalaa jiiti ilaale waan kana wanni kuni michiyoon amma viidiyoo san qabatanii akka addunyaatti kun uummanni Oromoo naannoo Oromiyaa keessatti ilaalcha kanaa nuuf qabaa yaada juu addunyaadhaaf dhiyeessan. Wanti kuni waan fokkotaadha. Hogguu miidiyaa irratti haasoitu waan haasoitu silaafirraa eeggatte gaarii na fakkaatanii dhugaadha ilaalchi Oromootii fi Amaaraa gaariillee yoon taane akkasitti gartee nama ni qallaa ni ajjeesnaa qeeteenyarraa ofnaa addunyaan siif hin ayyamtu beekadhu waan akkanaa kana. Addunyaan nama walitti dhiyeessaa jetti malee namoonni waa hubatan kun hundinuu waan akkanaa siif himanii jeetiin yaada kiyyatti. Garuu immoo siyaasaa sirratti taphatte miciyyoon. Wanni amma na barbaaddiin na afeertii jettu kunis dhugaa sitti himuudhaaf yoo deemtellee lakkii nuti uummanni Amaaraa ta'uus saboonni sabaa fi sablammiin wajji jiraannaa nuti sirnaa wajji rakkoo qabnaa jettee silaa siyaasaa haasofte waan gaarii na fakkaataan akka uummatatti uummanni waliin bu'ee sin jiru addunyaa tanarra laale uummanni Oromoo Ameerikaa keessa beekadhu uummata Oromoo bal'aa jira saba adda addaati wajji jiraatan. Si masila namoonni waan akkanaa kana hubattee nama ajjeesnaa ni qallaa hogguu jettu kana silaafirraa eeyidee gaariidhaan ni fakkaata hogguu haasoftu haasofee mee turaanis ni jira xiqqashootti si dabalee mee badhaasaa turaadhaafis carraa kanneen akkasitti dubbannu waan kana ta quraanaatii fi ta hadiisaas keessa fidina. Ayyee fayyataa kam jirtan nagaa fayyaadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Yaa buleen keenya Sagaleen dhagaaman jirti kuma sagaalee gobsalla. waa ajaa'ibaa takka dhagaa jirra. Akkam na dhageessanii? Kan taate himte. Hayyee tole waan bareedaadha. Sagalee san reefumaan tanaan na bira geesse beektaanis reefumaan tanaan arge. Intalti sun ammoo dubartii taatee Abu Mahir dachaa meeqa akkatti deebiteen argee tokkoffaa. Namni miidiyaa irra gaafa jirtu bakka dhugaa keetti dubbattuu fi bakka siyaasaa dubbattu adda baafattee beekuu qabda tokkoffaa. Lammaffatti waan godhuuf hin deemnillee hin gootu. Waan gootee hin beeknillee hin dubbattu. Waan godhuu hin dandeenyellee hin dubbattu. Wallagga qofaa fudhannummaa. Wallagga kana keessa yeroo duraatiif kan himatamaa ture hawaasa Amaaraatii naannawa sanitti hidhattoonni Oromoodhaa fixanii ja'amaa ture. Bara shaniin dabre kana keessa immoo kan dhumaa jiru Oromoodha. Eenyuutu Oromoo tana fixu jira jettee fudhatta. Ka Oromoo fixu jiru kun faannoodhaami. Nafxanyaadha. Jecha Amaara ijoo kan itti fayyadamuun dogoggora irra jirtanii jechuudha. Qabsoon keenya eenyurra qabsooninu? Qabsoota kan biqilchees Oromummaa kanas kan biqilchees Oromiyaa irra dubbattan lafaas namaas kan fide ulamaa'ota beektota
amantii islaamaa qabanidha. Gaafasiis kan isaan irratti duranii cunqursaadha. Warra humnaan lafa keenyas nuus miidhu isaan falmachuudhaaf qawwee hidhanne malee qaama hawaasaa kamuutu irratti duuluudhaaf qawwee hidhanne jechuudha. Hayyee Wallagga kana keessatti ummanni guddaan ichi jiru sun ummanni kuni harka 80 ummata Oromooti. Ummanni Oromoo ichi jiru san keessaa ijoolleen isaanii ta hidhatte sun eessa kotteeti ta silaa hidhatinuu silaa hidhachiisuu qabdaa jechuudha. Karaa kamirratti karaa ifittiif turratti if jiraachisuu qabda. Ijoollee dubartii teetiisuu qabda qabeenya keetiisuu qabda sanirratti hidhachiisuu qabda ture. Hayyee warrummaan ummata kanaan bilisumsa jehoo qe'ee san keessatti hidhateen turre eessa qotan. Ijoollee dargaggeessii ani Amaara ifiin jiru akka waliigalaatti lafaa ka'ee hidhate naannoo sanitti. Maaliin ifittifnaa lubbuu keenya tiifannaa jedhanii hidhatan. Gaafa hidhatan ammoo isaan hidhatee miti kan isaan dha'u jiranii ummatuma Oromoo irra bobba'anii mataa muranii qabeenya saamanii qe'ee buqqaasu jiranii. Bara shanan kana walitti dhaabbatee deemu jiraame. Nuti maa akkas godhuu dhabne. Ifittisaadhaa jechuun himaa dhabne. Kan dhufee si jeesu kan qabeenya kee seemu kan qe'ee kee dhufee sirraa fudhatu san irraa dhoorkachuu qabdaadha tokkoffatti. Kanaan ala Oromoon nama isa keessa qubatus kan nagaan isaa wajjin jiraatu kan heera isaatiin bulu kan muutu qeen beekuu hin tuquusi Abu Mahir keenya obboleessa keenya waan akkasiisan irraa nu deebii dogoggora akkasiisuun hin dalagamu. Keessattuu miidiyaa irratti hin jedhamu. Gootees hin beeytu Oromoo waan nuti takkaa goonee hin beeynu maqaa akkasii nurra kaa'uun yakka guddaadha. Akka sabaatti yakkaamnaa beekna. Akka gurmuu siyaasaatti miti akka gurmuu siyaasaatti yakkamuu bareedaadha. Akka ummataatti yakkamuurra. Dura mee dhiifamaa wajjiniin. Mee achumatti qabat. Jara keenya hin sobina. Hin sobina. Eenyummaa keessa hin dhoksina. Eenyummaa keessa ni maatii na wajjiniin haasa'a. Eenyummaa keessa hin dhoksina. Ani Oromoo. Yoo amantaa barbaadde Islaama. Waan ati amma jechuuf deemtu kana waggaa 5 guutuu miidiyaarraa ilaa namicha maqaa Oromoo dhaatee Tigraay rukutaa jiru kana. Maqaa Oromoo dhaatee Amaara Oromoo keessatti ijaaree Oromoo ficcisiisaa jiru kana. Maqaa Oromoo dhaatee mootummaa Oromooti jedhee ijoollee fuudhee makkalaakiyaatti naqee akka sirra shanamtu Amaaratti godhaa jiru kun Oromoo miti. Seenaa Oromoo xureessaa jira. Ilaanaa cinaa dhaabbadha. Hin diddan hin sobdan. Lal Aasana kaleessaa haasa'ee Oromoon kanan godhuu yeroo jettu mootummaa arra Oromoo duguggaa sanyii irratti raawwachuurra dabarfate seenaa Oromoo xureessuuf jenosaayidii Tigraay irratti geggeesse. Ati immoo akka waan gumaa kan kee waggaa 27 ba'eetti harka rukuttee kaleessa Amaara biratti beekii hayyuun kan kee dulna. Warri qabsoo geggeessitus lugna bara. Dabeetti hayyummaa baadhattee dabeetti waraabatti yeroo Amaara bira dhattee eegee shurshur gooteetiyyi nuti biyya sabaaf sablammii kabajee jiraanna no akkasitti hin dubbatamu. Qe'ee kiyya keessa akka Arabni nama eeyyama siitiin ala jiraatu gibira kenninee baaftu ani qe'ee koo keessa Amaaras nin baasa saba biraas nin baasa. Ani ilma Oromooti. Amma yaada Abu Mahir sagantaa tan teessi dhaggeeffannee fixattee damiin turaan fixattee itti deebisan booda harkaa fuute waan ta'eef haa fixattu. Isii kana nafaanii fixadha. Waa tokkoyyee waan isin ergaa dabarfata kaazinoo fa'i jira. Intaloonni siyaasa ajaa'ibaa sirratti hojjetee jira. Isteeppiinan irraa ka'ee as gahee hin beektan isin. Dura abbaa Jifaar saaxiluurraan ka'e ittan milkaa'e waa'ee Abiyyiin jammare ittan milkaa'e waa'ee uummata Jimmaa Dammasuu ittan milkaa'e isteeppiin nammaa kun isa 5ffaati. Itti yaadeen dhaqee dubbadhe malee siyaasan irratti hin hojjenne siyaasan irratti hojjedhe ergaa kiyya kanati Oromoo taatee waggaa meeqa ukkaamsite saatii gabaabaa keessatti akka bilchiginnaan maxxansitu akka faannoon irraa dubbattu taasisee jechuudha.
siyaasa kee dadhabaa itti yaadeeti baabaati. Abu Mahir me Abba Muda Abba Muda obsi laali Abu Mahir miciyyoon dhaamsa moderatoroota siitiif dhaamtee jira. Hogguu dura dubbattu jechuudha. Modereetii siitiini waan feetan godhaati garuu gurbaa kana narraan buusinaadha. Gurbaa kana niin barbaadaa jette. Kuni jechuun miciyyoon si qophooytee dhuftee jechuudha. Miciyyooni si qophooytee dhuftee haasoo kee kanas afaan Amaararraa gara Oromootti hiikaa turte. Amiin afaan Oromoorraa gara Amaaraatti hiikaa turte. Namni si waraabaa turan. Haasoo ati haasoyte kana akka dhuunfattillee laal nama qalaadhaa ni qallaa. Dhageeffadhu amma atiis laali waa lama footoo lamaan ta'e taa'u jirta. Oromummaa takka Islaamummaa qabattee taa'u jirta. Jarri kuni ummata nama ajjeesuu kunoo ilaalchi isaanii kana viidiyoo tana fuudhaniiti UN galchifatanii addunyaa bira geeffatan. Kuni viidiyoo ragaa isaaniiti. Viidiyoon kee akka ragaa ta'aafi jechuudha. Nama ajjeesuudhaaf. Oromoon nama ajjeesu akkuma damiin turaan jeetti Oromoon nama ajjeesu Oromoon mirga isaatiif falmata. Mirga isaatiif falmata malee nama gartee maatii ilma namaa saba kana ta'aniif irra xiyyeeffatee Oromoo nama ajjeesu. Takkaattis nagarree fuulduraas Oromoon kanan godhu maqaa Oromoo qabattee Oromoo maqaa Oromoon balleessin kanuma kan asitti dhaabu maqaa Oromoon balleessin yoommoo qabsaa'uudhaan fedhe jettee biyya Saawudii keessa taa'uu dhiisitii biyya galiitii jaalmarroo fa'aa wajjin qabsoo keessa galii qawwee qabadhuuti. Garuu miidiyaa irra teessee Islaamummaadhaa fi Oromoo pikchara godhattee akkasitti wanni kana labsuun kuni gaarii miti Abu Mahir. Wanni ati godhaa jirtu dogoggora uummata Oromoo irratti daba oofaa jirta. Waan uummatni Oromoo hin qabne irra kaayaa jirta. Amaarri amma ganaa miidiyaa gurguddaa irra si afeeruu ta'an si afeerratan ni argita. Garuu nuti yeroo san si dura dhaabbanna namni kun bakka nun bu'uu jenna. Akka Oromoo tokkotti. Namni Oromoo si duuba dhaabbatu sin jiru. Miidiyaan warra Habashaa guutuun gana Abu Mahir barbaada. Tokkoon isaanitti gana warra afaan beeku fidanii barbaadan jecha wantoonni isaan barbaadanii. Waan gabaabaadhaaf. Binturaaf kannaa laalla wanni kaasnoo baan jeesirri. Amma inni waa lama qabatee deemee jira piikcharii inni qabate lama. An Islaama jechaa jira. Deebii Oromoo jechaa jira. Oromoon bal'ataadha gara bal'ataa. Hunda qubsiisa fidee gisee Oromoo namaa qalweettee Somaalee qalaa aderee qalaa gisee jee diina dhalaa jirta Musliimaa fi Oromootti diina. Laali beekaa yeroo garii diinni fira fakkaateeti hojjeta. Miidiyaa kanarrattis lafattis yeroo hunda diinni fira fakkaatee hojjeta. Amma namoota akka Abu Mahir kana ani ilaalcha akkanaatiin hordofaa siyaasa akkanaatiin hordofaa jee irratti hin dubbanne. Oromoo jee haasa'u ture. Hoggaa akkas jettee haasoitti Oromoo fakkaatteetti Oromootti adawwii ta'uuf deemtaa jechuudha. Innummaan kunuu faannoodhaa jeetiin shakkaa jechuudhaan warra akka Abu Mahir kana. Yoo faannoo ta'uu baate ilaalcha akkanaa hawaasa addunyaa gurra buusuu fi hawaasuma Itoophiyaa gurra buusuu hin ta'uu jechuudha hin gootu. Maqaa Oromootiin hin dubbatu. Oromoon akkatti dubbatu tokko hin jiru. Oromoon kamuu takka akka Abu Mahir haasa'utti haasa'e miti. Oromoo keessaa nama akkanaas hin qabnu. Amantiin keenyaas kanatti nu ajajnu. Amantiin duudha ganamaatis kana nu ajajne. Amantiin Islaamaa fi Kiristaanaatis kanatti nu ajaju. Nu ummata namoomaaf qabsaa'u namooma jiraatu. Namoomaaf qabsooyna nuti namoomaaf jiraanna. Haqaa fi mirga keenyaaf jiraanna. Mirgi keenyaas hin dhiibe akka dhiibamu barbaannu kan nama biraatis dhiibuudhaaf hin qabsooynee jechuudha. Wanni abbootiin teenyatti nu barsiisanis kana, kan qabsooyneefis arkannees kana, kan amma booda nu hafees mirga keenya mijuu taasifachuudha malee haqa keenya mijuu taasifachuudha. Eenyurrattuu olaantummaa horachuuf miti. Jarana taptaa qophiliin godhaa. Mirgaa fi haqa keenya jiraachuudha malee lafa keenya irratti, qe'ee keenya irratti, biyya keenya irratti mirgaa fi haqa keenya jiraachuudha malee mirgaa fi haqa nama kamiituu dhiibuudhaaf miti jechuudha. Warri immoo bifa kanaan deemu adawwii namoomaa, adawwii Oromooti. Maqaa Oromooti yoo deemta taates ati nafxeedha malee ati Oromoo miti. Abu Mahir wiliyoo miidiyaa irra warri kunsanii afaan Amaaraa dubbatu kun akkasii hammatu ta'e ani abaa waboodhaa ji'i haasa'i. Oromoo jettee haasoo hin dandeessu. Oromoo jettee haasoo hin dandeessu. Abaa waboon Oromoo miti. Oromoo bakka bu'uu hin dandeessu abaa waboon. Jaarmaya xiqqaadhaa. Qabsoo hidhannootiin sosso'aa. Haqa uummataan barbaaduu fi hin qabaja'a.
Oromoo jettee haasoo qabda. Oromoo jettanii haasofitanii nuutu irraa isin qabaa jechuu barbaadeetti gabaa bakkanuma. Dubbiin ta'e bakka ta'e sana illee Okay, Abu Mahir itu nanti bisa gorsa karena ini pura tahi wan. Deega takala ni damina dubbiinta daminaati. Kami joo maal jettee Beeshaangul Gumuz Guraagee kana hunda isin Oromoon isin qalwaati jettee turkumaanu jetti beek. Amma diina bitu jira mamma kakkaratti damina dhaqoot jaraan ta'e seenessa. Abu Mahir gorsa ini kan kami dhaggeeffachaa jirta? Wah, agar bisa ini no kai. Wah, ini nuti filalla. Sirrii tan dhaggeeffataa jira. Waanan duraan irraanfadhe baay'ees na yaadachiiftaniittu. Sagalee kaameraa kee telefoona sanattu Samsung qabdami. Sagaleen ta'in jirtu. Amman jiru. Okay, itti fufi sagalee ol kaase. Dhaga'uuttan jira. Waa baay'eetu. Sagalee lafarraa ol kaase sagaleen dinas tiyyaa telefoona kiyyaa sagalee gad keesse. Okay, yaa. Gurbala lamu jira. Ni dhageenya. Laale wanni isinii galuu qabu waan baay'een isinirraa baradhee ka'e galatooma. Tokko rabbis na eegeera waraana bilisummaa Oromoo ABO woboo bagam maqaan dha'in sichittis maqaan dha'u. Maaliifi waanan isin keessaa argadheen qaba. Isa lammataati wannan isin keessaa argadhe indaafaa jirtanii tariitii sichi amaarrii affeerrataa jettanii. Isa dheengaddaa caalatti yoo jarri na affeerrate isaatirratti turgumaana fidadhaa jedhee waan Oromoon ituu aangoo qabatee jara gochuudha taa'uniyyi ittima. Isin gubuuf foon keessa nyaachuufi jedhe. Wallaahi laazim. Sinii galee. Oromoo dalagaa damiin turaan jiru. Akka Oromoon foon Amaaraa Listen, Abu Mahir akka Oromoon gaafa aangoo qabatte foon Amaaraa nyaattu itti himta. Akkas isin gootiin jedhaan. Maaliif beekta? Ani hin beeka. Oromoo yoo aangoo qabate akka inni saba tokko miinen hin beeka. Isin warra achi fakkaatee fakkaatu haa iyyitanu. Akkasumas yoo carraa argatte immoo isin warra akkana argatte beekadhu. Isin warra maallaqa raabsisaa turte haraqee obaasaa turte iyyii silaa badaa jirraa jettee isin ajjeefti amaarri. Kanan beeka isin ajjeechisiisuuf ani beeka. Gooftaa keessa namaarri waan taateef akkasiin isin ajjeeftuufan malee nuti gaafa aangoo qabanne nama miti bineensaaf seera qabna. Bineensi garammallee hin tuqamu nama dhiisi. Ammas taanaan beeki lakkii qe'ee keenya irratti nurratti roorrisina. Lafa qabattanis ittiin jiraadha jennaan didanii waraana nu keessatti ijaarrannaan ijji akkasitti dubbataa jirarraan kan hafe akkasitti yaadaa jirtan miti. Ummata sana wayyaayyuu isinirra waa hubachuu. Isinirratti hin dheeressu karaa gabaabaa nani affeerratanii qophaa'aa kottaa. Oromoo miti jedhaa kottaa kaada. Isintu asiin naga'e ituu isin miidiyaan irratti cuftanu osoo isin maraataa jettanu addatti warran keessaa dhaladhe warri Jimmaa abaaramee biyyaa ba'e haadhatu mee jettee bar kana hunda dabarfadheen ijji har'a sadarkaa waaqa keessanii wajjin haasa'uu bira ga'eera jechuudha. Waaqa keessanii beekadha Amaaraan gooftaa keessanii. Kaleessa gooftaa keessan har'a gooftaa keessan. Halas gooftaa keessan bira ga'eera duraanuu natu dogoggore gooftaa keessan sana gaafan injifadhe isin sirreessuun nan dhibu waan ta'eedhaaf gooftattii immoo ija siittan himaa jechuudha. Inni isin beekuu qabdan intaloon siyaasa Abuu Maahiritti taphatteessa jettan of hin gowwoomsina. Of hin gowwoomsina. Itti yaadeen dubbadhe itti yaadeeti waa hundayyuu aanatu itti dalage malee isiin itti hin dalanne. Isiin akkana barbaaddu isin gurra keessantu dhagaye Abuu Maahiriin nan barbaada gaafa jettu akka viidiyoo kiyya ordofaa turte irraa hubattu. Amaarri durumaanuu ordofaa turte jechuudha. Amaarri immoo durumarraa kaasee nama ejjennoo qabu barbaaddi. Maaliif? Waa lamaaf. Yookaan bitachuu yookaan immoo galaafachuuf. Ana na bitachuu sin dandeessu na galaafachuu sin dandeessu. Of amansiisaa yaa warra ejjennoo hin qabne. Yaa warra gadhaabbii hin qabne. Addatti warroonni Oromummaa hin qabne abdii kee muradhu. Abdii kee muradhu. Galatooma. Abu Mahir ati amma akka kanatti silaa. Gaafiin qaba. Abu Mahir gaafiin qaba. Gaafiin an si gaafadhu. Abbuma fedhe haa ta'u bifuma ati jette saniin
adeemsuma ati jette saniin Tigirees tahee Amaaraas tahee itti himuu barbaachisa moo akka jarri ja'an kanatti callisuu barbaachisa garaa keessa dhiifachuu. Gaafii bareedduudhaa fi uummanni Oromoo ittiin gowwoomfamaa ture keessaa tokko kun adda bilisummaa Oromoo keessas ni jirti. Jarri isa dhaggeeffattu. Lal jaarmiyaa baawwa boonan deeggara akka malee jaalladha. Achiin malee waraaninu uummanni Oromoo galman ga'u. Warri jibbitan jibba. Warri dura dhaabbatan dura dhaabbadha. Garuu dhibbaan dhibba achiin malee Oromoon galman ga'u. Inni nuu isii kana of keessaa buqqisuu danda'u qaba. Maa inni jedhe gaafii ati amma gaafatte dhossinee waan silaa gochuu barbaannu amma hin dubbannu gaafa bakka geenyayyi isii kana hojiittiin wanni jedhu Oromoo hunda keessa jira. Akka jaarmiyaatti jaarmiyaa keessa jira. Akka dhaabaatti dhaaba keessa jira. Yoo waan kana baafnee jenne diinan nutti baay'ataa hin dubbannu jedhame. Hayyee waggaa 150 kana dhossanii maal godhan? Oromoo hidhaa jalaa baasanii, Oromoo jibbamuu jalaa baasanii, immoo jarri sun immoo ni amananii, immoo firani ta'aniifi hin jiruu jechuudha. Waan nane kana fayyadamee waa lamaaf isii kana isin hin himne. Yookaan Amaarri jabaattee Oromoo kana balleessituufan. Yookaan immoo inni Amaarri waan kana walii labsitee gadi baate Oromoon tokko ta'ee Amaaraatti waraana isaa labsuudhaafan. Dubbiin wama lamaafan. Yookaan baduu qabdi Oromoon. Yookaan immoo Amaarri waan kana waan dhossaa kana hubattee wal ijaartee kaatee uummata kanaa balleessitu. Oromoon gaafa sana tokko ta'ee qeesaa keessaa gugsee baasu. Ani wanni dhossuuf tokko hin jiru. Wanni kun onnee Oromoota hundaa keessa jira Amaaraa jibbuun. Amaarris onnee sii keessaa nu jibbiti. Qaamni wal jibbuu wajjin jiraachuu immoo abadan hin danda'u. Asirra jidduun muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad jaalattanis jibbitaniis Itoophiyaa keessatti Amaaraa fi Oromoon odoon jaalannetti walii galtanii wajji jiraachuu qabdanii jee paarlaamaa irratti. Kanoo kam ilaaltate? Itti qaxxaltee tama sanumatti. Ilmaadeera keetii akkas yaa rahoota. Inni kun soba waan ittiin Oromoon gowwoomfamaa turedha. Amaarinii fi Oromoon adda ba'uu hin danda'u jedhe lakki adda ni ba'a. Wanna kana waa tokko asiin dura kaase bakka ta'etti darasoota wayii wajjiniin ollee nama wayitu ture zabana nabiyyanaa Daawudi nama lamatu turanii. Namni lamman kun wajjiniin inni tokko re'ee 99 qaba inni tokko re'ee tokko qaba. Abbaan re'ee 99 kun isa re'ee tokko kana wajjin eegganna jedhee walitti makatanii walii wajjin eeggataa naadhiisi maalsii gootii miti dhibban guuttadhaa jedhee wal falmanii Daawudiin bira dhaqanii nabiyyanaa Daawud addaan baa jedhee addaan baase. Amaaraan bakki nuti itti addaan baanu ga'ee jira. Akka Abiyyiin jedhaa jiru sana miti. Tigireedhaanis bakka nuti itti addaan baanu irra geenyee jirra. Akka Abiyyiin jedhaa jiru miti. Isa kana dhiisi biyya bakka bakkaa walitti dhuftee dirqiidhaan sanuu fedhiidhaan miti beekadha. Biyya humnaan dhuftee walitti biyya godhamte dhiisi haati manaa ati akka rabbi ajajetti fuutee ilmoo wajjiniin argatte iyyuu guyyaa addaan baana jette addaan baataa jechuudha. Amaaraa wajjiniin addaan ba'uun baranuma. Sababni isaa Oromoon qeekoon barbaada jedhee lakki qeekee anatus yusii hoogganaa jechuu yoo simatte akka Abiyyiin jedhe sana. Dhaloonni ammaa immoo dhaloota simatu miti. Dhaloota qawwee kaasee lakkiin barbaadu jedhetu jira. Akka ofiitti hin ilaalina. Anayyuu dhiisa. Dhaloota lakkisin barbaadu jedhee qawwee kaasetu jira. Dhaloota qawwee kaasee gamanaa qaama sadii waliin qawwee kaasee lakki addaan ba'uu hin danda'u gaafa inni jedhu Abiyyiin. Akka shaangulliittiin ilaala. Gabaasee qoya. Warroonni adeera keenaan jettanu kuni cubbu. Abiyyiin adeeras naaf hin ta'u, abbeeraas naaf hin ta'u, eessumas naaf hin ta'u, firas naaf hin ta'u, har'a na kaastanii naasofsiisuu barbaaddan yoo kan ta'u ta'e lakki adeerri isaa iktiraawwiidha, eessumman isaa Amaaraadha. Adeera kiyya diqaalannaa taateen beektu takka kanuma galatooma. Maal? Nama guutaa kameraa sanaanis Abiyyiin diqaalaa. Ilmaamata liitiimi. Akam gurbaa bashaasha dhalate gurbaa jibban dhalatee diqaalaa. Umayr. Rakot. Diqaalaan dubbatiin kana dhiisaa Umayr dhiisi. Kana gadi hin deebisina. Laakii alii keenya oofsi. If keeysan deebisina. Sodaa kee ofumaa
Sodaa kee ofuma marxoo keetiin hidhadhu artistalii keenya. Adeeroo Ali sodaa keessan atis Qamar Yusufis Sodaa miti. Gurbaa si deeggaru jira. Aliyyi si deeggaru jira. Aliyyi si deeggaru jira gurbaa. Garee Sodaa miti. nan deeggarin alii kiyya. Nin beeka dhiisaa na deeggaraa jirtu nin beeka. Sis ta'ee Qamar Yusufis ta'ee Saaliyaa Saamii Fandisee isinan beekaa obsaa taa'a. Taa'a tasgabbiidhumaan taa'a. Sodaa keessan immoo marxootti dhadhaadhii taa'a. kun ergamtuu isaaf itti badhaasaati. Ergamtuudha kun ergamtuu wayii duuba jira malee maqaa nama gurguddaatu hin booti. Oromoo keessaa gastii irra baasee haasofsiisoonuma dhaqee ganda habashaa nama 200 magaalaa habashaa akka waliin laqee bara. Laali isinii miti gooftaa keessan nama 2,000 afaan qabachiisanii taasee muitii qabadhu dhaggeeffadhu Oromoo. Abiyyiin diqaalaadha dhibba diqaalaan waa lama. Dhaggeeffadha sirriitti annalataa jimmaati. Diqaalaan waa lamaan diqaalaa jedhama. Waa lamaan diqaalaa jedhama. Dhaggeeffadhu waan lamma kanaanuu abiyyiin diqaala. Fakkeenya gaangeen harree fi farda gidduudhaa dhalatti. Diqaalaa jedhamti. Sangaa faranjii yoo saa Oromoo yaabsisanii waan achi gidduudhaa dhalate saa Oromoo fi faranjii gidduu dhalate diqaalaa jedhama. Dhaggeeffadha. Nuti qabadha. Abiyyiin gama tokkoon diqaalummaan isaa haati isaa Amaaraadhaa abbaan isaa lammii Abu Maher dhimma parsoonaalii dhala namaa wajjin dhalleetii waa siyaasa kaase waan biraase. Ragaan qabnu waan ta'eef nama diqaalaa godhuu hin dandeenyu. Badeen kana dhibee Abu Maher ati jimmaadha. Dhumarraa haasawutti hin jirru. Haasawutti hin jirru. Wanni nuti irraa haasawutti jirru. Taatee siyaasaatii fi miidhama uummata irraa haasawutti jirru. Manni kan badhaasoo kan dubbataa jiru Abu Maher abbaan alangeetii fi abbaan seeraa kottaati gidduu dhaabbadhaati galmee fudhaa mana murtiitti na dhiyeessa. Haasaan biraan jiru. Agootee mati suuraan teetu Ati yoo mana murtiitti dhiyeessa ragaa ni qabda. Wallahi ragaa ni qabda. Evidence ni qabda. Akka ajaa'ibaatti. No waliin qabu. Mee evidence suma keessa salaamu yoo mukkata isaa qabanii mana murtiitti dhageessanii jecha kana maaliif dubbattaa sin jaan evidence hidhate kan mataa isaatuun qabu. Badhaasa ragaan qabu dhiisiga. Amma abiyyi diqaalaa godhuu hundi akkuma diqaalaa godhu. Ilma namaatiin nama tokko diqaalaa godhu. No hin danda'amu. Naamsa. Joffee koy. Ragaa naa kan deemaa irra uummata Aleessayye nuti qabsiisi badhaaso. Aleessayye gurbaan alees taayyee jedhamtu gurbaa lubbaa bool. Viidiyoo ammati nama dhaggeeffachiifte kana poosti goote. Yoo argiteette ta'e. Poosti goote sa'aatii 7 qofa peejii isaarra taa'e. Koomentii 2,000 jala galee dubbise nama 100,000 viyuu feesbuukaa beekata. Itti dhaqanii mana hidhaa galtamoo hin kaastaa jennaaniyyi kaasisan. Amma warroonni asirraa natti wacaa jirtu maaltu si wacisiisa? Manni kan badhaasaati. Kan dubbatu Abu Maher. Abu Maher dhalataa Jimmaati. Yoo yakka ta'e yakka kanaaf kan gaafatamu ana yookaas badhaasootu maa'ee faasoftiifteedhaan gaafatama. Evidence qofana kan ragaa qofana kan ragaa badhaasa hin dhaggeeffannu badhaasa tana. Dhimma diqaalaa nama gurguraa hin dhaggeeffannu badhaasa waan akkana kasaa badhaasa. Ragaa silaa Abu Maher qabnee mana murtii yoo si dhiyeessan ragaa natti kan tuman ragaa natti kan tunaayim. Gurbaan ifi fugoolii sila gujjira manni itti haasame mana badhaasaati. Yoon diqaalaa keessa mirgaan qabaan abisa badhaasa laala wanta kana dhaggeeffatu badhaasa wanta kana gaafin gaafadhan gaafin deebisaaf. Maal badhaasa fakkeenyaaf namni nama Lakki maraataa hedduu haasofsiisuun qaanyiidha beeka. Uummata qofaan gaafadha. Maraataa haasofsiisuun ni xiqqaanna. Maraataan kun ammala wannuma barbaadu jira. Hohoyii gartee TikTok. Namaan na laalee jakuma dhibbaan na laalee inni gammadu jira yaabalees. Kana gammadu jira amma takkaa biyyi diqaalaa nu godhe. Wanni inni haasa'u waan taphatanii ni miti. Inni kun Abu Maher wanta akkas gaafadha. Evidensiin ati yoo ammas qabnee takka mana murtii duras dhiheessanii ragaan ati namni kun diqaalaa ta'uu DNA kam qorattee eenyurraa DNA ilaaltee dhiheessitee yoo hin jaani lafa keessi fa'aa akkam. Jimmi kun ganda tokko sa maal taatisi? Isaa fi biyyi gandi isaati fi ganda biyyi bara eessaa maal taati? Osaaka abbaan manaa waan kana yoo bor qabameef na dhiyeessuudhaaf na gaafataa jira.
Abbaa manaan rakkisina. Hayye waraabbata. Abiyyi akka inni diqaalaa ta'e lafa sinii kaa'uufaniyyii dubbii lama sinii kaase. Diqaalaa jechuun afaan Oromootiin nama waan lama of keessaa qabu diqaalaa jedhama. Tokko nama gosa biraati yoo Sumaalee fi Oromoo irraa gidduudhaa dhalate diqaalaa jedhama. Wal makaa jechuudha. Dhiiga Sumaalee dhiiga Oromoo wal makaa jechuudha. Abiyyi tokkoffaa kanaan diqaalummaan isaa mirkana. Haati isaa Amaara, abbaan isaa Ektiraawiidha. Kunumtinuu ni diqaalomsa. Isaa bitti evidensii kan. Yoosika fixee kaaka dhaggeeffadha waraabbadha wacina. Wacina yoo si wacuu baay'ee jirtani Amaaricha isa gurra qabee taasisa isaa bira dhaqeen iyyaa achitti ibsaafe. Ini galee achii dhaggeeffatu viidiyoo dhaggeeffachuu isin wayya. Isma ruwaati ati barsiifne ake ati ni moya barata daqiiqaa takka carraa kanne Itti fufee ammoo jaffeefsa. Abbaa irraa gara toomii gisee nu dubbatu ani amma Oromoodha biititi Oromiyaa Itoophiyaan beeku irra guddaa warri rakkachaa jiran amma Itoophiyaanota adda nu baasii nu dubbadhu Abbaa adda nu baasii. Makasati sagalee qabalte kaa marata fi fuyi amma biraj jirra nuti mee abbalee sakiyya. Nee koy dubbatu jaffee itti fufu. Jaffeen Kanaafuu nuti biitii teenya Oromiyaadha sabaanis Oromoodha. Warra Oromiyaati. Ambar jaffee wanni barbaadu jiru evidensii sanii namni waan evidensii hin qabne naasa Abbaa display si godhan jaffee ta'e. Obsiga. Ati naagala waan ati haasa'u deemtuuf jara kaan kana dha'uu deemta siyaasni naagalee jira jaffee. Jara kana jara keenya bar nama kumaa isin daawwatu jiraati takka takka naasa'u qaarabsaa biraa qinseenu gaafii gaafannaa takka takkatti isin kanna. Laza. Ayah cara mana kaya tiga rumah tiga pecel tuh mana sekurba marata kan marata ibu fure aja lah dia tahu kan oh dia mereka mudah radis enggak apa mudah tar kebai di aso mor mata kata kata aso Haso terawali kan nanti uginam cukup bisa. Oke Jofe ya saya mede katakan sekarang Jofe Galatomi Abu Mahir iti Milal Oromon akuma gamachua yana jeti Oromo wasa di beke jira cukup tani situ dabaliti iti mi soda kanatti marto gutatan obsiga soda kana khofo marto gutatan kana cabu ka Oromo kaisa itina Mahir tifuf nutera Manutti manu raul kabadu tai sila gefannya kana warsa sila gefanne padasa marata undaga dikis sila gefannya bumai Oromummaa qofaan Oromummaa qofaan isinii carraa isinii gadhiisa. Tokkoffaa ulaagaan Oromummaa marata akkuma duraa dhageen duudha namoomaati. Duudha namoomaa keessatti rabbooma beekuu fi uumama beekuudha. Oromummaan jalqabaa namni ani Oromoodhaaf hin jiru jechuudha. Namni duudha namoomaa keessa hin jirre Oromummaan qabu. Abu Mahir ifiifuu Oromoo miti. Waan Oromummaa fi Oromiyaa nutti himuu hin danda'u jechuudha. Duudha namoomaa keessaa namni bahee akkasitti dura qalbii sana walii galchinu. Kan biraa badhaasaa kiyya. Bara 5-6 dabre kana hunda Abiyyi Diqaalaadhaa ja'a turani. Mee Iyyaasuun eenyutii gaafadhu. Dargiin eenyutii gaafadhu. Haile Sillaaseen eenyutii gaafadhu. Kan sanii achiillee kabiraarlee eenyutii gaafadhu. Hin beekan. Jarri kun eenyuun beekan. Dubbiin amma nuti irraa haasa'u jirru dubbii dhiigaatii miti. Dubbii sabaatii miti. Maraataa keenyaatiitu ol bahee namni akka maletti albaasisee. Nuti maraataa keenya immoo isteejiin kenniniifiidha barane wanni ol baheefu. Maraataa keenya dubbii keessaan baasina hanga dubbate sanittuu qaanfanne. Afaan Oromoo dubbatee mi? Afaan Oromoo dubbachuu isaa sanittuu qaanfanne malee kun Oromummaan calaqqisu Oromummaa sin qabu. Angirmaan jechuu barbaade badhaasaa haasawaa itti ulfaa. Namni haasawaa beeku nama duraa fedha badhaasaa fedha laa turaa namni haasawaa beeku kana fedha. Abu Mahir bakka sanitti adeeminu main point waan reefu san si jalaa buun deemuun. Amma Egi badhaasaa dhaabu mana gaafiif deebinu duraan godhan kaa'e. Laali Abu Mahir ammaan tanii yoonif ati jijjiiramtanii waan fedhan gaafachaa ooltan ejjennoo isaa isinitti himee jira. Ejjennoo isaa san tanii hin deeggaruun qaba tanii hin deeggarreen qaba. Ejjennoo isaa Amaara gartee Amaarri waa lama beeka yoo kasirra ejjetee si bulchu yoo karra ejjettee bulchu. Isaanii wajjin nagaan jiraachuun dhugaan jiru waan dhugaan lafa kaayetan abbaan fedha jaalatee abbaan fedha jibbu. Yoo ati dimokiraasii kanniteef sodaa see Amaarri.
Yoo bakka feetetti nama lama laaletti namni lama ka jiru yoo bakka sanitti olaantummaan qabaanne nageessiin kennan. Ammoo isaan keessa jeeyituu meeqa jira? Maaree taantuu Taadiyoos taantuu maaree taantuu ka Oromoo tana fuudhee lafa laaqee sabaaf sablammoota kana fuudhee kan maqaa gaafa duratti isaan itti baasaniin hunda yaame maal godhu isaan goofan dibii bananiif amaarri. Kun maal garsiisa? Waan abbaan isaanii kalee nurra godhe san nurra dhugoomsan malee nagayni hin jiru jechuudha. Hojii jiraachuun keenyaatti hin jiru jechuudha. Kanaaf amma Abuu Maayir yaamtanii asi cinquu dhiisaa waan fedhe haa dalagu. Meeqaa nurra bobbee tara takka bishaan keessaa nu baasa. Tara takka Maadaagaskaarii nu galcha. Tara takka maal nu godha. Kakka Abuu Maayir kun nu heddummachuu qaba. Duubumaa dhufteetti ilaalta malee ati wanni gartee isi jala afaan keenyaan jee baga jee. Nurraa gaafa isaan kasaanii dhorkan ittumatti tultan isatti maa dhorkuu barbaaddan. Gaafa isaan kanu bobba'uun namoomaa miti kun kanaa miti dhaabbata Oromoo irraa jaanii nuti isin jennaan. Kanaa achi Abuu Maayir dhibbin lolachuu qaba miidiyaa kanarratti. Yooni maanyaa namtichaan kun hoggi takka fuudheeti Finfinnee nu kanna. Hoggi takka fuudhee galtee nu godha. Beekamuuf deema. Maaliif akkana godhata? Mirroof akkana godhata? Oromoon saba guddaadha oo. Waan nama dhumtuu hunda teessee nurratti firratti albaasifnuuf hin qabnu. Dr. Abiy Ahmed wanni jibbuuf jirruuf kootaan irratti albaa isinii baadhadheetiin jiraadha jechuun jira. Nuti illee warri miidiyaa kanarraa nuti duudhaan keenya kana duudhaan keenya akkasi nama sin kabanye kabajuun herma qabu keessan jirtu. Taa'anii karoora nurra baasanii nama barate nu keessa kaatanii afaan keenya barsiifatanii maallaqa buusanii qawwee bitanii harka kaayanii akka ittiin lafarraa nu buqqaasan karoora baafatanii uummata keenya kan duneetii isaa iddoo fuudhee bakka sanii galche xaaf godhan xaaf. Deebi'anii wallagga seenanii ifii Oromoo gatanii Aashaa Mahammad wallaahi billaahi ከዚህ በኋላ ኦሮሞ አማራ አልሆንም የተያኒ ከጅብ ድራማ ወመነ ጆን እንጅር ድብን ረት ወፍ ጅራን አማሪ ዋለማ በኻ ዮኻ ሲረጀቴ ሲብልቹ ዮኻ አከመለስት ይረጀቴ ብልቹ ከናቺ አከለ ፍስፍስ ያብይ ገኝማ የገጀላ ፈጫሱ ከነቲ አማራ ወጅ እንደምን እንደንደሙ ቦለይሶ ዋንሽ መልስ ደለጉ ጅሩላ ዮ አንገፍ ደውቴ ሜ አካሲ አልይ ያዳ Abuu Maayir guutumaan guutuu deeggarta akkaataa inni itti taasisan hayyee mee fakkeenyaaf uummanni Amaaraa nuti miidiyaarraa Abuu Maayir miidiyaarraa bifa kanaan haasa isin xarayina isin balleessina qophaa eegal jalqabnee jirra itti fufaa jee magaalota hedduu lakkaa'ee Jimmaa Asallaa fi hedduu lakkaa'ee xarayineet isin baasuu deemna ni isin cafacafna ni baddanii jeettiin uummanni immoo jecha kana dhuga jeen lafarra ijaaramu jira. Namni immoo afaan qofaa miti. Lafarratti ijaaramaati. Amma Abuu Maayir afaan lafaan lafuun kun akka bifa kanaan haasa'uun kun Oromoo faayidaa inni qabu maali? Naayimi Oromoo bu'aa baasu itti wanti itti amantu maali wanti kun? Abooyaa fi abboleessa warra dhiisa. Ali kun gaafii dabalatamaa gaafii dabalatamaa gaafii dabalataati walumaan deebistaa ilaalla. So ati maanta akka keetitti akka nama gartee artistii tokkotti nama gartee waa hubatu jeetiin yaada. So hawaasa gartee hawaasa nagaa irratti jenosaayidii labsite jechuudhaati. Gaafumaan si gaafadhe. Lakki ana hawaasa nagaa irratti jenosaayidii labsine. Hawaasni nagaa hoggummaa hawaasa. Ati yaalsitti deeggara jirte jechuudha. Kaazunoo faadhaappu. Adeeroolee adiifama guddaa. Naafsi. Naafsi. Wayin arge rabbiin qabe qoy la summii isii kana dhiisa summii isiitti namaan deemtan kana dhaabbadha. Abuu Maayir dubbateera yoo dandeessan na qabdan ani artistii Oromoos ta'e nama dubbachuu jedhe akkatti dubbatu dhabes ta'e nyaachisuun barbaadu. Maaliif beekta? Hin dubbatina na deeggarina koomettiin naan barreessina na dura dhaabbachuu dandeessa taanaan of qopheessi malee nama dhufee asitti waa dubbate ati kanaa jettee tarii nama bakkisaa beekame bakka jirutti beekamee jiru afaan lama asobsiisu yookaan nyaachisu abada sittinnisu. Ani waraanatti namanee jira. Waraanni ani taman immoo afuufaa jira. Amaaraa nin balleessa qeekoo keessaa eenyuun qabadheen balleessaa anatu beeka. Nakaaduu dandeessaa miliyoonaan gadi bahe nakaati. Qe'ee Oromoo keessaa Amaarri haa badduu jedhee
yoo rabbina gargaare bakkan danda'e bakkan naqetinin dubbadha yoo ofii jette Oromoo taatu of qopheessi. An dubbadhee jennaan Amaarroon qopheessitiimi wali jaartiimi ati maal abbaa keetii naa eedda waliin ijaartu waliin qopheessitu ofin qopheessitu innaa jarroof qopheessan. Jarroos sofa qopheessan dhufanii ati immoo maal laa eeddare gaafa jarroof qopheessitu sanuuqee kee keessatti qopheessiti miti ati abbaan qe'oo maal eeddare ofin qopheessitu ofin ijaartu waraana kan keessa of ijaare maqaatti baaftee arrabsita shanee jettaan ergamtuu wayyaanee jettaan ergamtuu faannoo jettaan ofii keetii immoo yoo namni dhugaa dubbate jarri nurratti of ijaaru akkanatti hin dubbatini jetta akkamsiifa ta'uu barbaadde of ajjeesuu barbaadde yeroon dubbadhu hin dubbatin jetta yeroo qaamni tokko siif hidhate hin hidhatin jetta yeroo mootummaan immoo si cafacafe mootummaan afaan Oromoo dubbata mootummaa keenyaa dhiisii uummanna duu jetta ati eenyu garuu ani Jaabir Jibriil Aliyyii Wayyeessaa Roobaan jedhama dhalataa godina Jimmaa aanaa Sattammaa ganda Kimmisooti. Ati kun eenyu inni na gaafate kun? Ati faannoodha. Abu Mahir ati faannoodha. Tokkoffaa shanee jechuun arrabaa miti. Shanee jechuun kora sabaa irratti maqaa dhaabichi moggaafate. Dura waa baraa. Waa deeggaruuf dura waa baraa. Waa dubbisaa. Waa hordofaa. Shanee jechuun jechi shanee jiru shanan gumii sabaati. Eessaa dhufee gumii gadaa keessaa dhufe. Aabaa obbaafate hora dhaabaa hora isaarratti hora sadaffaa irratti maaltu raggaasifame ja'a dura qoradha. Shaneen arrabaa miti. Bulchinsa shaneen. Please warri jala tattaaf qophii godha. Gaafii na gaafatame san deebisuu qaba dirqama. Waa sana gaarratti. Deeggarsa waan kanaa osoo isaaf ta'e bareedaadha. Laal Amaara ja'anii dubbachuu fi nafxanyaa jettee dubbachuun waan garagaraati. Nuti kan wa'ii irratti qabsaawaa turres nafxanyaadha. Kan ammarra qabsaa'uu jirrus nafxanyaadha. Kan boruurra qabsooynuus nafxanyaadha. Malee Amaaraa miti. Amaara saba hawaasaa miti. Qabsooynu hin beeknu. Wanta akkasinitti himu sodaataan torba du'a jaan wanta akkasinitti himu jira keenya. Ibsossobuun bu'aa itti kallee hin qabdu akka hawaasni illee dagatu godhuun bu'aa hin qabdu. Wanni inni jaabu maayir kun anan ganda geetti namni Oromoo kabajee mirga Oromoo kabajee hin jiraanne kamuuni badaa je. Ani takka wanni inni hubadhu namni keenya badii hin balleessiniif wareegama kafalu jira gara mootummaatiinis gara gartee warra Amaaraatiinis. Ummanni Amaara jukuni Abu Mahir dubbatee dhiisee if jaareeti wal jaaree ya Oromummaa mangisti jee Oromoo irra qophaa'u jira. Oromoon Amaara irraa nagee baatu akka hin jirtu. Saatanaa hojjaanii dira dhawa keessatti if jaaranii waan isaan dalagan agartanii jirtan. Finxaalayyiin Amaara Amaaruma irraa baati. Bakka biraatiin dhuftu. Isaan akka isin jettan kan ammaa waliin dhorkinedha. Amaalayyi jechuudha. Bakkaan reefa hoggaan ol seenuu himeetiin jira. Bakkaan hin deeggarreen qaba. Bakkaan deeggaruun qabaa jeetiin jira. Hoggaan dura eegalu. Wanni inni hin deeggarre uummata balleessuu hin deeggaru. Saniif falmachuu fi sabni kiyya qabsaa'anis qabsaa'e waan ta'eef uummata nagayaa. Nama immoo uummata keessa taa'ee uummata Amaara bichaa keessa jiru gurgurbaa si galtee jechisaa bara amma ati artisti duruu Abbaa Mudaa haasa'u jidduun seenin. Ani afaan hin beekanii dubbadha waan dubbadhu sun hin beekaman hin dhiifneen afaan cettee jettan. Siyaasaa isin beektan tan aliyyiin beekottanii addaniiti. Obsa anaaf naan sodaatina. Anu ejjennoo tiyyarraa waan sheer godhee fudhatee qaba Abu Mahir. Warri Amaara ifiin jiru nama Oromoo midhu kasaba biraatu ni deeggaraan isin jechaa jira bar. Taadiyoos taantuudhaa galtee nu godhee nu xiqqeessee hayyuu keenya xiqqeessee nu salphise goofandimiin bannee fi osoo nuti eenye ilaallee garuu. Warri afaan beeku kun hin turre gaafas. Nama saba tokko fuudhee akkasitti xiqqeessee sabaa sablammoota Itoophiyaa keessatti jiru guutuu walaamu gaallaa. Maare maqaa isaa nu yaaman san saba isaallee kana dhalate kan dhiisin arrabse. Akka sabaa gabbaanii goofandimii bananii fi mootummaan itti gaafatamaa taasifnaan iyyanii akka miine godhan jechuudha. Hangas takka nu jibban. Nama si jibbuun hin jaaladhaan immoo heerritti na dirqu hin jiru. Artiistis yoon ta'e saba Oromootiif hin ta'e malee nama na jibbuuf hin taane. Nama na jibbu jaaladhaa nama isin jibbu keessin ajjeesu
jalaan mataa jala qaqqabadhaa saba kiyyan gorsu falmadhaan gorsa malee nama isin jibbu jibbaan gorsa nama nagayaan isin hojii jiraachuu barbaadu immoo kabajaa hojii jiraadhaadhaan gorsa sabni kiyya sun kan inni itti himu miti saba gadaa qabu biqiltuu mukaatiifu heera kaa'ee jiru nama dhiisi kanaaf ummata nama nagayaa gatee gireediraan biyya irratti nu deebisiisaa taa'een hojii booyu ummataan dhuma jechuun kun seeraa miti sirriis miti jechuudha. Isin akka gartee warra nama siyaasaa beekutti waan isin yaadachiisuun xiyyaafuu qabaa jechuudhaan. Maraataa gandi biraa qabu Oromoonis qabaachuu qabdi. Nama duula labsu kan gandi biraa sirra qabu atis qabaachuu qabda. Nama akka isaa dubbii deebisuuf qabaa jechuun innis. Bakka sirraa cufuu qaba maraataanis. Ka gartee nagee buusaa jiruus tokkuma ta'uu qaba jechuudha. Yoo isaa keessaa tokko harkatte dameen turaan irraa sirriitti wanni kun sirrii miti hojii gahe nama wacanii namatti iyyuun hin barbaachisu. Bakka immoo inni dabni jiru nuti Somaalee adaree maalii nuti hin dadhabne nagaa hojii jirra san. Isaanis yoo ta'e nu jibban ta'a ni jibbina. Eenyu gunannee wajjin buluuf qophii miti Oromoon. Abbaan kabajaa hojii jiran. Kana achi warra galtee nu godhee maqaa dur warra nu jibbu nu yaame qabatanii mataa nu jala jiraattan jiru abadan nuti saniif qophii miti. Amata dheeraa kanaas saniif isin qophoon wareegama dila kana kanaaf hin kafalle. Mootummaas ta'e abbaan fedhe Oromoon nama isa kabaju an ittiin himu ati ittiin himtu. Waan uumaan rabbi kanneefi. Hanqinni keenya guddaan nama nurratti alba'uu albaatii baadhannee mee'aa fiidhaan dhumna. Wanni kun immoo dhaabbachuu qaba. Kana ejjennoon kiyyaa galatoomaa nama siyaasatti nama biraatiif hin kana carraadha warran harkatanii jirarra siyaai akkam jirtan nagaa fayyaa hundi keessanuu bakka jiraattanii carraa kanaa kannoo fi balaasaa galatoome yaada gaarii kaaftanii namoonni amma hagamasii dubbatulleen jiddugaleessi isaanii waan Oromoo godhataniiti. Wanni guddaan laallamuu qabu seenessi murteessaadha jara keenya. Oromoo keessatti seenessi badaan maqaa irra barreeffamee yeroo dheertuudhaaf keessattuu waggaa 30 kana maqaa badaadhaan Oromoon ka'aa ture. Waan san ammaas deebisanii kaasuun xiqqoo haala yerootii wajjin bakka amma Oromoon geessee wajjin waan gara sirnaatii fi gara heeraatiin sirreessuu dadhaban gara hamatti kaasuun kun xiqqishuu haala Abumaayirii waan inni haasees arginee saboota san hunda walitti qabuun xiqqishuu yaanni fedhiin isaallee waan maqaa Oromoo balleessuu keessatti gaarii laamma wanni defamation dehumanization destroy jedhan kuni uummata keessa waan badaa maqaa balleessitaa namummaa irraa baaftaa ni balleessitaa jechaadha sun kuni tooftaan kuni Oromoo keessatti Oromoon waan akkam qabaa keessattuu amma yeroo hedduu inni dhaaba siyaasaatiif akka nama falmutti dubbata hariiroo dhaabni isaa siyaasaa sun qabullee xiqqoo ni jeeqaa jechaadha. Kanaaf namoonni waa dubbatan Amaarri maal jedhamoo yaa balibbinoo jedha. Akkuma warra Amaaraati waan hin goonee fi waan hin raawwanne ni hin gole jechuun tokko uummata kana maqaa balleessuudha. Ta dura kaasisan Oromoon tokko illee hin godhuufis yaadan qabuun illee hin danda'usi. Qorannoon gammaa agarra keessatti waan hin taane waan hin godhamne jecha Oromoo maqaa osoo xiqqaatee gaarii. Karaan biraatiinuu amma bakki dur jirruu fi amma jirru adda jara keenya. Wallola keenya ka'ee fi wal fennuu fi wal gallu jidduu qabannee akka siyaasaa biyya sanitti bakka olaanaa jirra. Gama adda addaatiin waa sirreessuu dandeenya jechaadha. Dadhabinuma keenya kana sirreeffataa fi yoo deemne kanallee jiddu galeessa godhachuun gaariidha. Amma jimlaadhaan yookiin ija guduunfanneetuma ta'iiwwan kana maataan ta'iiwwan kun sababa ta'aniif qabanii sababa isaan ta'aniif kan ammoo warra godhee jira warri godhe sun ammoo karaaleen ittiin deebisan hedduutu jira jechaadha. Yoo akka inni jeesanillee ka gochuu barbaadan taate karaalee baay'eetu jira jechaadha. Garuu ol bahanii waan akkasiiti Oromoon akkasitti itti yaadaa jechuun amma anaa godha osoo jeellee rakkoon qabu Oromoon akkasitti itti yaadaa jechuun suni maqaa Oromoo waggaa 30 kana balleessan keessatti daranuu balleessisuun ammallee akka fufaa jiru akka ragaa ta'uu waan tokko gargaaraa kun osoo sirreeffame qajuun qabanii ejjennoo fi quuqama Oromootiis qixa qabnuu fi haala bakka geenye wajjin deemuu danda'u qaba. Jaalanne jibbinee fakkeenyaaf amma
abaa woboo nama humnoota siyaasaa Oromoo adda naannoo sanii keessatti yoo mariidhaaf takkaa'u kolleeshina yookiin humna adda takka ta'uudhaaf walitti kan dhufan taate haalli siyaasaa amma Oromoo jirtu bakka poozishina guddaa kan naaf jechaadha. Akkuma walii galatti maaliif Oromoon bakka siyaasaa jabaa jirti jechaadha. Bakka jabaa jirtu kun sadarkaa keenyaa wajjin deemuun nurra jiraata. Wanni kanaa kun ammoo humnoota kanallee ni miidhaa. Yaada Oromollee ni miidhaa. Maqaa Oromootiifis gaarii miti. Waan akkanaa kana xiqqeeffataa yoo godhamellee karaa hojiitti yoo laalamee wanni sirriitti danda'u heeraanis. Sanama cimimuu walbaasii cimimuu walbaasii cimimuu na jala takka tuqachaa anaa jala gabbuu. Yeroo ammaan kana heeraa fi sirna adda addaatiin waa sirreessuu ni danda'ama. Karaa adda addaatiin karaa seenuu yoo goone waa sirreessuu dandeenya. Waan akkanaa kana osoo xiqqeessine kan wajjuu kaasuu fi fayyaa ta'a galatooma. Okay, ofiin annagaa. okay, itti fufi. Isai. Badhaasa nagama. Hin dhagamu. Qo'i michatti tanaaf hin kana qo'i intala dubaraa takka nu keessa jira. Haa obsitu. Laal wanni tokko wanni sin beekuu qabdanu Abuu Maahiri akka ajaa'ibaatti Ali Saabit dubbateera. Abuu Maahir waan inni ta'e wallaaluun keessan baay'ee sin rakkisaa jira. Ani namoota kana adda baasee tokko nan beeka haasaadhumarraayyuu baay'ee of hin cannaqina. Feetan qabsaa ta'a. Feetaruu Profeesarummaa baadhadhaati as ta'a. Feetan nama biyya sana bulchuu danda'an jedhaati kottaa na bira taa'asaa. Haasaa keerra ituun sin argin waan ati taate achumaanan seef godheetii si bira dabarfadha. Qe'ee Oromoo keessa garbatuyyuu jira, qubattootatu jira. Akkuma nammas ni maqaa dha'e nama gatame Finfinnee keessi bara 1997 Finfinneen ture. Finfinneen guutummaan guutuutti barandaansi warra diqaalaa wal dhalchutu achi ture. Warri sun amma sadarkaa gurguddaarra jiru amma. Barandaa turanii beektaa? Saroota wajjin achitti ciisu achitti wal dhalu. Eessaa akka dhufanii wal dhalan hin beeknu. Irra hedduu isaanii amma qondaala mootummaa bilchiginnaa ta'anii jiru. Warri achitti wal dhalanii jechuudha. Jaroota kanas nin beeka. Baay'ee of hin dhiphisina. Dhimmi Oromoo qofitti ilaallatti. Dhimmi Oromiyaas Oromoo qofitti ilaallatti. Of amansiisa. Feetu afaan Oromoo dubbadhu. Feetu ayyuu feete of godhii dubbadhu na biratti. Ani kanas jechuutti jiru qe'ee Oromoo keessatti Oromootu muree murteessaadha. Liqimsi kana. Oromoon axiriidhaan ala dhaabbatee waa'ee safuu dubbachuu hin qabudha. Oromoon axiriidhaan ala dhaabbatee waa'ee nageenyaa dubbachuu hin qabudha. Nageenyis harka koo galuu qaba. Safuunis harka kootiin geggeeffamuudha qaba. Amantiinis akka Oromootti harka kootiin geggeeffamuu qaba. Inni kiristaanaas Oromoo ta'ee kiristinnaa geggeeffata abbaa amantii bataskaanaa ta'e. Amma beeki Oromiyaa keessatti magaalaa Finfinnee guutummaan guutuutti qaqqabatee jiru sheekoleen Oromoon keessa jiru bara. Guutummaan guutuutti markaattoo dhaqii, piyaansaa dhaqii, gullallee dhaqii, ayyar xeenaa dhaqii. Adaamaa keessattis akkas. Akkuma kana mana daldalaatu jira manni daldalaa masjiidatti bataskaatti naannee jiru guutummaan guutuutti Oromoon. Abuu Maahir amma dhimma amantii kan seenu sheekotiin sabaanii miti islaamummaan sabaanii miti. Bayi achi keessa bayi. Ofiin cannaqina. Hojii daqiiqaan isaa dhumuu jira qo'i hojii harkaan seenni daqiiqaan qabu jira bara. Badhaasa waan hin taane fesin seenin gaa. Ofiin cannaqina. Laal achirratti illee waan dubbate qaba bara bikka amantii tana laalli waan kaasuu qabatu jira. የአማራን ሼክ ቢሆንስ ጂ አማራ ከመቀያሶ ቄንስም ቢሆንም ፓስተርም ቢሆንም ኦሮሚያ ከተኒ ዲዋን ዲማጂ ሶ ቢካማንቲ ተናር ጽቆ ትቡቀ ባበቁ ኦኬ እትፎክ ዴካሳ ደሙ ጅራ ገናረተኒ ደገፈቱ ቪዲዮ አማራ ቢራ መለገት ዲፈመንም ነገና ገድ ሲኒ ዲፈማ አከሲ ወጪ ተኑ ሚቲ ኡመኒ ኡመተ ቀሩቴ ቡሲና ጀተ ደገፈዳ ጀተ ነመሶልትን ገልቲና ጀተ ተሎ ዱበርቲን ገሰኑ በር Oromoo taatee na wajjin falmaa jirta taatee fi warroota namasi lakkaa'e sana yoo taates abdii muradhu. Ani kophaa kiyya ta'ee haadha kee nan gussaa kana jala sarara of amansiisi. Abbaa feete amantaa. Bakkoota amantaatti abbootiin amantaa Oromoo qulqulluutu iyyuu abbaatti ta'a Oromiyaa keessatti. Anwaar masjidittis ta'e, masjida Piyaansaattis ta'e, Ayyar Xeenaattis ta'e, Kuwaas Meedaatti ta'e, Abbaa Booraa masjidii ta'e Finfinnee keessa siimaa jira. Ilma Oromootu achitti dhadhaabbata. Ilma Oromootu alaafii irratti ta'a. Kana booddee hin jiruu jechuudha. Kan biraan immoo sin qoradha kana. Ati baatti dhaladhu. Ati giddu galatti dhaladhu. Sin qoradha hudduu kee.
namummaadhaan wajjin jiraannaa beekadhu. Oromoo miti taanaan afaan Oromoo bartee waa'ee Oromoo ati natti himtu. Waa'ee duudhaa eeggachuu safuu eeggadhu ati natti himtuu jechuudha. Eenyummaa kiyyatu safu, eenyummaa kiyyatu duudha, ortee kiyyatu ortee kabajaati. Amma yeroo asirratti dubbadhu nama kabajaa hin qabne. Okay. Dhumate jira. Timing kee dhumate. Of hin booni. Hin jirtaniiti. Orang biji kerja, nanti orang fujur tu maaf, orang fujur. Tepuk. Cimin mudaf cerahkan ni. Abah umur. Haasawuun barbaada qoy. Haasawuun barbaada. Ulfaadha garatu maal badhaasa ulfaadhu. Tokkoffaarratti Oromoon kun jarraa takkaaf walakkaa osuma sodaatu, osuma dhokfatu, dhokfateetis du'aa, himateetis du'aa akkasumatti jirraa jechuudha biyya kana keessa jarraa takkaaf walakkaa kana keessa uummanni Oromoo qe'ee isaatitti buqqifamaa qe'ee isaarraa gubataa qe'ee isaarratti hidhamaatiti torci ta'ee jiraataa jira jechuudha. Miidiyaa gubbaarratti warri sila Oromoodhaaf har'a keessumaayyuu warroonni biyyoota gurguddatti keessa teessanii uummata keessan buqqa'aa jiru biyya keessan ibidda garasii garanaa itti qabatee ciincahaa jiru kana isin maal taataniit ofii keessanii iddoo jirtan of laalaa dursa jechuudha. Maaliif nama dubbatu dubbiin dhoowwina. Isin bilisoomtanii isin akkanatti fakkaatutti warra bilisoome warra akkas jechaa jiru kun. Abo Maahir of ta'ee dubbata. Abo Maahir dhaaba kamiyyuu iddoo sin bu'u. Abo Maahir dhaaba adda bilisummaa Oromoo deeggaruu danda'a. Dhaabni adda bilisummaa Oromoo Abo Maahir iddoo hin buufanne. Inni of ta'eetiti waan beeku waan galeef dubbataa jechuudha. Yeroo waa'ee amantaa walitti dubbattan amantaa tokkoyyuu bakka bu'ee dubbataan jiru. Of ta'eetu waan irraa beekurraa waan galeef irraa yaada isaa isinitti gadaasaa jira jechuudha. Yaadni isaa sun yoo isin hin taane irraa cal'isa. Bakki inni itti dogongore tokko iyyuu hin jiru. Dogongor inni jirus inni lallabes hin jiru. Itti fufa kunitti jechuudha. Ganaa sodaachuu baattus du'aatuma jirta, buqqaatuma jirta, ariyaataatuma jirta, namaa gadi taatetiti saba guddicha kana taatee sabaa fi sarmammi jirassan keessaa mataan kee gaccabee boqoo gasi cabsanii si iitanii si bulchaa jiranii jechuudha. Sodaattus dhistus akkasumatti jirtaa jechuudha. Kanaafuyyuu iddoo jiranitti akkuma isaan wal ijaaran har'a isaan akka nuti ammoo gasti irratti baanee maaliif akkana jette maal amma dhiifamaa gaafatuudha moo maala jechuu irratti ka'anii jedhee barana waliin hin jedhan wal ijaaran wal jabeessan sappoortii wal godhan miidiyaa irratti akka walitti dhiyaatanitti akkuma lafarratti wal ijaaran miidiyaa irratti illee wal ijaaranii jechuudha. Nuti yoo miidiyaa irratti waliin ijaarru lafarratti waliin qabnu miidiyaa irratti waliin qabnu warra jabaa keenya dubbatuyyuu afaan keessa dha'uu qabna jechuudha. Afaan keessa dhoofnu gandatti galchina amantaatti hiibna wanni nuti hin goone hin jiru jechuudha. Mataa wal cabsuu, mataa wal xiqqeessuu, maaliif sodaa kanan dhiisne Oromoon? Sodaattatis du'aatuma jirtaa bara. Kanaafuyyuu amma maal jedha turaanii Abo Maahir yeroo dubbattuu warra Amaaraa dhaqxee yeroo dubbattuu ani abaa'oo aboo jedhi dubbadhu. Abaa'oo aboon saba waan xiqqoo maqaa xiqqoo paartii xiqqoo qabate. Jechi kun jecha jedhamuu qabuu miti. Namni sunummaan eenyummaan eenyu isaa ta'eetiti waraana adda bilisummaa Oromoo jechuun Oromoo jechuudha. Waraana guddicha waraana eessatti uummanni Oromoo mataa ittiin of qabatee har'a qubee barreeffannee deemnu kana waraana adda bilisummaa Oromoo dhuume. Isaaf jiraannee har'a deemne. Isa jedhii himadhuu jedhe. Xiqqeenyi kanarraan jiru. Har'a sabni akkasitti wal xiqqeessu hin jiru. Sabni akkasitti mataa keessa wal dha'u hin jiru. Numa kan wal xiqqeessu, numa kan wal xinneessu yeroo hundaa'u jechuudha. Kun ta'uu hin qabu. Hin dubbattuu miti. Dhiisi. Siif hin taane miti. Warra dubbatu jalaa gorii jechuudha. Cal'isuu nu qabsoodha dhiiroo. Walitti hin taphatinaa, walitti hin qoosinaa. Har'a jarraa kana uummanni hundinuu sabni hundinuu wal hidhachiisaa jira. Nuti isaa mataa wal cabsuu, isaa gandaan wal galchuu, isaan miidiyaa irratti finnee waan safuu hin qabnee fi waan aadaa keenya cabsuu. Kana hunda dhiisne nuti warra nu dubbatuyyuu luugamuu deemna. Warra nu laluyyuu qawwee kee fuudhii diinatti kenni jennaan. Kanaafuyyuu kun hin malu waan sirrii jedhe kana boodayyuu itti fufuu qaba wanni kun jechuudha. Itti fufuu qaba jala hiriiruu qabna. Maraataa ati akka sabaattuu dhiisi obboleewwan dhalatte keessayyuu nama maraattuullee gowwaallee jazbaa baqa waata kan beeknellee qabaachuus si fayyaddi jechuudha. Iddoo gaafa si fayyadu qaba. Dhugaa dubbatuutitti. Kanuman jedhaa ulfaadhu badhaasa. Galatoomi ma ana. Itti aanee cimamu. Ana malis. Ana cimamu dura seen. Sigale. Akka wal duraati moo dubbiin akka
Ayyee haasoytanii deeggartoonni mootummaatis haasa'ee dhageenye sabboontonni hedduu as keessan baay'annee ammoo miidiyaa kanarratti hogguu akka haasoytu namni hedduu baratarra. Lafaa miti waan abbaan fedhe yoo waan fedhe haasa'e namni hubannaa waan namuutu bakka inni dhaabbatu waan yaada uummataa qabu bakka inni jiru ni agarsiisaa jechuudha. Oromoon irraa tana eenyu Oromoo quuqama eenyu Oromoodhaaf sigalee dubbata ni beekti. Oromoon irra eessa jirti? Sabaa sablammootaaf jiraadhaa Oromoof hin jiraatinaa warra juutu jira. Oromoon numu jirti moo jarri ijaaree lafarraa du'uu jira. Kana Wallaggaa kana yoo fudhatte Amaarri hidhatee Oromoo miliyoona 2 ol kutee bar. Haala jiruus miliyoona oli. Sigalee yeroo kana akka seenaa durfaa nuyi man jechuun seenaa gaafa Minilik akkana taane gaafa Minilik akkas taane hamma ijaan agartuu uummanni ammaa hawaasni ammaa kun kan miidiyaarra jiru kan lafa jiru kan mootummaa jala galee numa jiraannaa mootummaan osoo deemuuti gabbarutti deebi'ee jira akka Haile Sillaaseetti amma warri hin dubbanne daasforoonni qullaa dhagee badhaasoo daasforoota kanaaf beekaa dhaggeeffadhu. Sobbootota hunda biyya geesseeti lafaan sii kan naqeeni miinoo naqee jira. Kaameeraa irraa kaasee jira dhugaan dubbatu. Tokkaan sii dhugaan dubbattu. Nagaafadhu. Nu warra sabaa kana qofaatu warra dhugaadhaan dhaabbate kadantaa uummata mootummaa irraa dantaa hin qabne immoo ni dubbannaa jechuudha. Amma Maariin ni dubbata. Ani ni dubbadha. Sirriitti hin qaqqabee dubbadha jechuudha. Warra daasforaa nama akka warra daasforaa mootummaa warri jaankun itti taphatan jiru hayyootaa fi uummata dira tokko geessanii wanni irraa kaameeraa jala kaanii akka ijoolleen daabboo waraabdee maaree waraabdee uummata irraa nyaatu kan akkasuma godhu jira. Akkasuma nyaatu jiran ta'an. Galatoomituu ulfaadhu itti fufi. Akkasumatti warri kun warra kaan kaameeraa jala jira hin dubbatu mootummaa wanni jiijaaniin mootummaan kun mootummaa Oromooti. Oromoo miti siin jaa warra san qabadhu warra sani haasawni isaa. Okay, timing kee mootummaa Oromootiin hayi woomin haasee hayi walqixa ta'uu hin qabnu warra Itoophiyaa deeggaruuf yeroo Oromiyaadha yoo isaanii shakkanite nu kudhan kan nu qabate. Abooma badhaasa. Akkasi. Kanaaf Barcimi muunis garuu